Maaliif niitiin ka? Maaliif niitiin ka? Rafiyee. No abba ati misaan kee kana. Dafi. Maal jechuudha? Dabaan immoo kana no jedha daddafnee anu misaan nyaanne. Misaan nyaadhu jette maayini? Hojjennee nyaanna ka. Hojjennee nyaanna wal gargaara. Hojjennee nyaannu eeraan garuu misaan nyaadhu kottu. Bilbila dholleen kottu no. Kana argitan uummadha waan ta'eef mormatu keessatti hafee ishee immoo ittiin kennu iddeen nyaachuun barbaadu. Nyaadheeras garuu egaa hojii ijoollee waanuma argite. Federal cufa insi kennu ka. Maal lafa cufattee jira? Xinnoo foon saara cufa insi kennu. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota waan jiru keessaa garuu amma haala ammaatti jechuudha wanti natti ulfaate yoo jiraate wayyaa miicuu uffata miicuudha jechuudha. Dhugaa waaqa uffata miicuu baay'ee tokko natti ulfaate saanuu kunoo taa'ee malee danda'ee miicuu kanammoo ol godhen jechuudha. Mazabzafaa tokko gadi garagasheetan irra kaa'ee jechuudha. Saanuu baay'ee tokko natti ulfaata. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqaa ta'u hojiilee mana keessa jiran hunda keessaa jechuudha. Hojii hunda keessaa amma kana kan natti ulfaate maal dhoota uffata miicuudha. Uffata miicuu dhugaa waaqa baay'ee tokko natti ulfaatee jira. Gara fuulduraayyuu hin beeku. Nama eessaan fidadhamu nama fidadhee sadarkiisaadha. Xinnoo yeroo dabalaa deemu akkuma dabalaa deemu hin ulfaata jechuudha haalli jiru. Garuu waaqni nama gargaaru malees ni jedha. Na jiraanillee wayyaa dhuunfatanii samiichan itti uduu eeyyuu hin jaallatu. Sanuu amma bilbileeraa fi bara. Na gargaari meeyyi ati susukkuumi ani immoo na qulqulleessaa innaan nan dhufa tonaan jedhu dhugaa waaqaan miicee fixeeyyu. Kunoo wayyaa kanaaf tokko bichaa tafe. Kanaafuu immoo maaliin godha seetan amma waan irratti hojjedhu yaadee. Akkuma inni dhufaan jira jedhee namichisiise kana yeroo inni dhufu laaqanaaf yeroo inni dhufu kunoo qopheessee rafi. Waan qopheesse isinitti agarsiisa irratti hojjedha jechuudha. Waan isa hojjechiisu qopheeffadheera. Kanaafuu akka dhumaana hordofaa YouTube kiyyaaf si haroo haaratatti subscribe godhaa like godhaa isiniin jedha. Na eega hamma inni dhufutti jechuudha. Rumaan gashaan immoo qiimii garagashee ol irra kaa'ee kaf godhee irratti miicaa jechuudha. Olkaatee ni qabtu. Saamna isa fidee jira. Maal olkaatee? Olkaatee ni qabtu jira. Olkaatee maal? Yookaan kaatee maal ni qabtu qoy. Dadhabeen jira ko. Meeqa taane si buusu nama tokko la seete nama meeqa la kan si buusu. Maal kun hin jenne? Ma saamna fi qobisha wajjin dhiyaata ko sin jenna. Waa'ee saamnaa miti amma kaatee maal ni qabtu? Balleessaa kee mana amantooti. Saamnaa miti amma kan jee maaliif kaatee ni qabtu? Maaliif niitiin ka? Maaliif niitiin ka? Rafiyee. Kottu biddeenyaa waan jedhu. Nama sadii taane si buusna haa bishaan sadii dabarnu. Hageessetta? Kottu misalnya wadan je ekosi ane ko odu. Misalnya dun kan berarti of kopesani katari wanita kan berarti. Aman. Aman te aman. No abba ate misan ke kan. Dafi. Maju. Dafi mukuna kan no jedda daddafne anu misalnya. Misalnya don jette main? Wajjade yanda ka. Hojjennee wal gargaara. Hojjennee nyaannu eeraan garuu misalnya bilbila dholleen kottu uffata na gargaaranna ufeetuma jettu sa'aatii meeqa taama
Akkuma ta'etti miiccaawolee jechuudha. Yaa goorgisi. Ituma dadhabu. Dura sa'adii quncisi. Dura sa'adii quncisi. Sekarang dong bejana ukubsa. Fikir belok terkecuali. Kenapa nama macam? Dara daddafin kana bishaan ho'aatiin godhe daf. Hin qalla daati. Hojiin keenyaa maal hojiin? Yeroo hundaati akka qophaa kana barteetu kuna bishaan maaliif hin ka'e dhiqadhaa. Dhageesse. Cakak-cakak ini bu. Bahkan nanti hojii kana hojiin kana. Jechuun dubbisi gorsuudha. Waan tokko dubbatanii gorsu. Yeroo tokko mana ilaalanii yeroo firii ta'an maaltu gargaaru, maaltu hojjetama, maaltu si dadhabsiisee jedha. Galee. Nongol. Shunkurtii adii yeroo nyaattu si gala abshir. Akkam? Daddafi maal falfalaa oolta? Hojjechaa jira. Si daddafi gaa'inni. Machuudha. Harka kee biiziin godhin jira sakaan amma lafa kaa'imaa biiziin. Maaliif dubbina barbaadde? Ziyara. Kottu misaa nyaadhu naan jette. Bakka hojjetanii nyaachuun misaa miti. Qalbeenya. Nakka durii amma hin jiru jira. Dadhabbii baay'ee jira. Dikaan manfasii baay'ee jira waan ta'eef galanii uffata ofirraa babbaasanii hojjetanii namaa dhiyeessuun jira. Dhageesseetta? Nagaama. Nagaama. Eeggena. Ani gaafa garuu akkas da'abeera. Gaafa kam? Gaafa kamii? Gaafa jalqaba. Ati immoo akkasii adeemte adeemsi kee kana miti bara. Dadhabeera garuu akkas natti beeku. Adeemsi kee kana miti. Waan biraatti gaa maal si dadhabsiisa ree? Harakaata gochuun nama dadhabsiisu. Maal gochuun? Harakaata gochuun nama Waanti zamaniin qofa harakaatu. Yaa'u bakka riilaaksii gochuun nama dadhabsiisu. Utuun kanaa beekee? Silkee cufee amma yeroo silkii odeessamu. Utuun kanaa beekee hin dhufuun ture. Qeensa koosiin qoradheera naa qeensu intana jechuudha. Qeensa qoradheera. Qunchisuu dideeree. Diraan akkasuma dhugaan akkoo qeensa. Jawaadhaan isfitu keera amma keessaa. Meeqaan kun hunda isheetu? Yeroo afur qunchisnaa egaa. Firee ija afur jechuudha shunkurtii adiirra. Ija afur moo muluu isaa afur? Laaki bunu egaa kun. Sadii qo. Margoo nama kanan bunu qaala'insa beektu moo? Shunkurtiin isaa moo furdaa? Kanaafuu egaa sa'adii daddafi quncisi. Sadii moo fixe kun? Sadii ma. Achi qulqulleessanii fidaan kukkutu. Maal qulqulloo barbaada? Xurii dhala. Xurii maali? Qolli isaa kun hundirraa ka'e? Akkasii. Yaa gorbisii dirree. Dirree beekuma. Baguma yeroo hunda hojjetan ta'e. Amma gara fuulduraa kun itti fufa jira itti yaadi. Kam? Hojii hojjechuu. Si wayya? Itti fufa waan ta'eef. Itti fufa waan ta'eef. Nakko waa laaxxee ta'ee gara waggaa 15 hin jiraadhe maa hojii natti hin beeku. Laaxxee ta'ee waggaa 15 hin jiraadhe hojii itti hin beekan sun jedhe. Angkone jalan ini. Ilale kan untunna. Asirratti kun gida akka tungul sila. Daddan shi.
Aku buluka wani laki su fi badana marra. Amma garuu kana gara kana hunda amma kun hojjetaa mutun taa'ee dha. Malgo tare. Garabbiin itummaa kee isa jirta. Itummaa kee isa akka. Rasa ta'uu hojjetaa tan. Yeroo tokko tokko akkasii kan jira hunda isaa hojjetanii nyaachuun jira siin jedhe bara. Ageessetta. Tetan. Pernah kan jalan? Perkara rasi ikan. Kukut. Oh, jika nak budi garuk. Nah, ini kukut ada anak. Mandi kumana roisa? Uri ka baka. Shabaik. Ara belu nanti dagamem. Garut inno masitin ulfaatu yeroo nama guddaa kan akkasitti argattu. Ani guddaa ta'ee waa isteeree taati jira. Too guddaa taate immoo waan hin taane dalagdu. Waan hin taane jechuun machuudha. Maa jechuudha waan hin taane jechuun? Waan hin taane. Oduu akkanaa dhaabii garuu. Wow. Oh. Warga kira sikat. Uri ka warga kira. Kuna kana ike. Cuma lakam tahe? Guma rai kat duti ingkukut. Mana wajin akkasii maa inni? Bishaan mana kat durra. Uri ka baba. Harkoo akkamitti turii qabu? Shungurti qola sanga kawanne. Adam yeroo kana akkasitti hojjetta? Inna. Hankoo gaafa ta'u birookiraasii beektamu? Qulqullina beektaati. Iddoonni oole beektaa lafa keessa waan keessa. Ashaqaxee hin gadi ishee gata. Amma kana hojii gooteeti ammatti? An kana caaluu hin argi. Jilaan fonna seeteen hojiitti dhalan debboleessoo. Umurii kee guutuu akka ittiin murteen beektu. Dhageessetta? Umurii kee guutuu jechuudha. Akka ittiin murteen beektu. Wayyoo. Sheekan ibiddiyyoon sirreessa sheekan. Maani kun gardaaf garda. Ibiddiyyu ishee sirreessa. Naan ishee aqulaa laa sirriitti. Namuuftee hojjettaa. Kutaa kaasee rakkaa himaa achi tiree manne yommoo. Homaa rakkoon qabu rakkaa. Maani jira kan gurguddata. Ormaa hojii namaa keessan galee. Hojii namaa keessan galee kan jedhan. Xaaya Oromiyaa goote akkooti hojii namaa keessa galtee nama galee. Yeroo hundaatu akkanatti naga gargaarti jira silaa. Mana hojii mana hojii sana heerata. Kalaqanii guyyaa horsiisee jedhee.
Rakkisatta fedhi Adii sitti godhe bukkee adiin isin ciccitay eessa tokkoon isaa bakka meeqatti ciccita xixinneessameetu beektu sirri shifii godhameetu akkasa kanaatti bukkuttee booda rakkoo akka immoo bukkeetti godhe immoo qobaatti baase maa bukkeetti walitti bukkee wajjin qolallam bukkeetti godhiin jedhe bakka ati jecha keef moo saayinsiin akkas jedha situ jedhamoo saayinsii jedha situ jedhamoo saayinsii jedheenye naate abbaate kiu jechuun amma gara akkasitti mummurtee hin beektu dhugaa sa'adii garuu baay'ee xiqqeessi jira maal ibiddi gubuunsaa guddaan guddiste sadii maayii daf gurta gajara gadi jako anis karaa yoo dubartii miti kan anis ko karaa ko dubartii ini xixiqqaatee rachuudhaare gara bakki kamnutti nama dhugse inni maal xixiqqaanne jira ilaani kun hojii keessan kan yala akkas ta'a arrabadin tukun arrabadin na jiji inni kuni kana ibidda jira jira kash jedha kun ta'u bullaa'u qaba maal ibidda gubon kanallee bishaat kun exactly bishaatee fasas jedha kun garuu baay'ee rakkisaadha akkasti arrabodde garuu kun kurti katta na jiji Laati hojii keessa jira. galte ka inta ugaa kun amma wanti ta'a adii ta'a waan hojii taala riversi maa goota maal hojjenne dura ishee kana akkanatti dura maaf na jenne ishee akkasii xixiqqeessa ishee hojii xixiqqeessa akkasumatti hojjetamaa egaa you know hojjechiisee waan hojjechiisne ree hojjechiiseera jechuudha hojjechiisee waan hojjechiisne ree shunkurticha ishee xixiqqoo kan kun qaqqabee jechuudha nyaanni amaana nyaanna baate gidduutti maarra sirriitti nyaanna shunkurti nama jennu gudditti hojjenneeti qaqqabeerra nyaanni yoo akka galanisiifatu nyaata dhiyaata kana eebbisee qulqulleessinu maqaa tokkicha Yesuus Kiristoos ameen shunkurti nama jedhu har'a garuu tan gurshuu isa yoo mamti maaliif jira yeroo kana akkasitti hojjetee na nyaachisa inni gursha hojjettee hundaa dhiyeessite barsaaniidha hojjettee hundaa dhiyeessuu qabda miti qabda miti jechuun jira garuu biddeen nyaata Albeeta. waan akkasiin jiru naate Biddeen nyaadha. Kana nyaadha malee. wanti dhiyaate lamatti Isi wakki kana nyaadha. Ni qabu ka? Ambiraan qabu. wanti gabatee irra jiru garuu lamatti nyaatamu irraa cufa utina kenne Lukkuun keenya dhumni isaa kana argitan uumadha waan ta'eef mormatu keessatti hafee ishee immoo ittiin kennu biddeen nyaachuun barbaadu. Nyaadheeras garuu
Egaa hojii ijoollee waan argite. Federal Finance kenna ba? Maal lafa cufattee jira? Ha? Kenno kon sara jafa insi kenna. Aran to ko ham. Fidu ba? Nyaatu bitaa. Lafa jara bo ga sinni so. Jira maladi na istu wanta ko da wadan jannati. Nanni se do fudda kana. Kuna mare nanni seba. No akam nanni. Mani hinota. Irraa kutte bar. Argidani eebota. Lukku keenya yeroo hojjetame malee yeroo nyaatame hin argine. Akkasa jira. Hin argine kosa. Dhumni isaa kanadha jechuudha. Shirootti immoo hojjetame dhumni isaa jechuudha. Shiroo. Dhadhaa jira keessa. Hoo. Kom. Na jalaa fitte waaqa. Hordoftoota keenyaan daqiiqa baay'ee waraabame har'a. Egaa hojiin hojjechiise waan ta'eef danda'uu qabdu. Ilaaluu qabdu. Gara nagaatti amma. Nagaan oola. Waan ana irratti yoo mul'isnu. Kan kanaa olis eeggata jira gana.